Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni channel Ibba Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufe barnoonni keenya kanarraa maal yoon jettan appii screenshotii kana waliin ilaalle jechuudha. X record appii jedhu kana jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaati. Walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Appiin kun maaliif nu fayyadaa koo yoo kan jettan taatan jechuudha. Appiin kun screen mobile keessanii isinii waraabee jechuudha. Keessaafuu namoonni YouTube fi TikTok irratti viidiyoo waraabdanii gadhiisuu barbaadan jechuudha. Screen mobile keessanii akka ajaa'ibaa quality bareedaadhaan appiin kun firiidha daataa maleedha dalagaa akka ajaa'ibaa viidiyoo waraabuudhaan beekame jechuudha. Appiin inni fi xiyyaaf itti fayyadame. Appiin kun appii bareedaadhaan isiniin jaa har'a barnoota kanarraa waliin ilaalla. Obboleeyyan channel keenya faariyaa taatan subscribe tun gurraachomtee jirti taanaan subscribe tana tuqaa. Akkasumatti mallattoo oolii tanarra qaadaan isiniin jaa akka barnoonni keenya nama hunda dura isin dhaqqabuuf laayikiin sakandii tokko takka isin fudhatti barnoota kana laayikii godhaa. Akkasumatti waan isin dhibee kunootii koomentii irratti nuuf barreessaa isiniin jaa kallattumaan karaa barnootaa. Akkuma dura irratti isiniif ibsuuf yaalee har'a appilikeeshina X record jedhu kanarraa waliin ilaalla. Appilikeeshina kana argachuudhaafis Play Store keessan keessa ni galtan. Eega Play Store keessan keessa kana galtanii booda bakka searchingii tanarratti X record jettanii barreessitan jechuudha. Appilikeeshina akkana hedduu jira waan ta'eef akka isin hin shawwanne Telegram kiyyarallee isiniif hin ka'a jechuudha. Telegram kiyyarallee isiniif hin ka'a. Appilikeeshina kana gabbuufattanii jechuudha. Eega kanatti isinii gabbu'ee booda ana amma gabbuufadheetiin jira. Open tanarratti tuqattanii jechuudha. Open tanarratti tuqattan. Gizee kanatti irratti tuqattan booda isin waan amma isiniif aari'a ta'eef jecha hayyamatti kan isin jaa hayyamatti ni kannitan. Amma kun viidiyoon duraan isaa waraabeef keessaa qabu jechuudha. Waa meeqa nuuf fida waa shan immoo maal nuuf fida jechuudha. Akkanatti as jalatti waa hedduu takka nuuf fida jechuudha. Hunda isaatu seenee kan hin takka takka waliin ilaallu jaa bakka seetiin geettu tanarratti tuqadha. Seetiin isaa keessa seenee isin agarsiisu jechuudha. Seetiin isaa keessa gizee kana seentanii booda waa meeqa qaba. Akka audio joo kanarra yoo tuqannee jechuudha. Ani amma waraabaatiin jira malee kuni amma muuxii irraa gootee waraabuudha. Kaan ammoo directuma waan mobile keessan keessaa dubbatamu waraabuudha. Kunis akkasumatti waan mobile keessanii alaa waraabuudha. Waa afur qabaa jechuudha. Waa afur qabaa afureen ilaaltanii isin irra caalaa itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Kan tokkoffaa kan ammoo on ta'ee jiru kun jechuudha directuma waraabuudha jechuudha. Akkuma ana ammoo waraabaa jiru kanatti. Appiin kun appii ajaa'ibaati. Namoonni keessaafuu YouTube fi akkasumatti TikTok irratti illee dalaguu barbaadan jechuudha. Asirrallee dhuftanii quality isaa quality bareedaa irra kaachuu qabdan jechuudha. Quality bareedaa irra kaachuu qabdan. Kan jalaa kunillee wanti inni isin fayyaduuf kan jalaa kunillee akkanatti auto kanarra kaachuu wanti isin fayyaduuf akka sagalee jeeqama sibira jiru jechuudha. Jeeqama sibira jiru sagalee teetii hojii akka hin waraabneef si fayyada. Keessa gaddeemnee waliin ilaallee jechuudha waa hundaa'u. Akkana keessa gaddeemnee kanallee akkanatti raayitii godhachuu qabdan. Qaliin nama akkana dhiisa kan akkanuma dhiifachuu qabdan. Waa hunda qabaa jechuudha. Kun amma maali osuma waraabu jirtu osuma iskiriina moobaayil keetiitti waraabaa jirtu iskiriinshoot godhuudha jechuudha. Iskiriinshoot godhuudha footoo jechuudha. Ni dandeessa kanallee kunis amma maali jechuudha. Kuni kaameraadha. Osuma waraabaa jirtu iskiriina moobaayil keetii osoo waraabaa jirtu kaameraan amma itti banee si agarsiisu. Laalamma akkana naafidaa jechuudha. Akkana naafidaa jechuudha irraa hin qaba. Akkanatti waraabuu dandeessanii jechuudha. Kunillee waan guddaadhaaf isin fayyada jechuudha. Kuni amma kaniin amma godhee isin garsiisu jiru kana kan ammoo as keessaa ba'ee isin agarsiisu. Kanallee as keessaa ba'eetiin isin garsiisa duraas keessaa waa hunda isin garsiisee fixee keessaa ba'a. Kun ammoo akka moobaayil keessan gizee waraabdan jechuudha. Akka harkaan garsiisuu yoo barbaadan jechuudha. Irra seenee isin agarsiisu. Shawu kana keessa seenee isin agarsiisu. Kunooti hayyama kaninaafin daayirektuma akka nama moobaayil kee harkaan garsiisaa waan barbaaddu san waan garsiisaa jirtu san daayirektii harkaan garsiisaa waraabuu dandeessa jechuudha. Kunis isin gammachiisa taanaan bakkuma eessitan irratti tuqattanii itti on godhachuu dandeessan jechuudha. Akkanatti booda irraa deebi'u seetingii isaa hunda akkana ilaaltanii akkana nama godhe kanatti waa hundaa wal qixxeeffachuu qabdan jechuudha. Akka viidiyoon keessan illee quality bareedatti isiniif ba'u. Amma maaliin isin garsiisaa kun kanaan isin garsiisaa jechuudha. Kana waliin ilaallee jirra kaameeraadha isin jeetiin jira kunillee iskiriinshootidha. Kana waliin ilaallaa jechuudha. Kuni maal faayidaa qaba? Amma yoon akkana godhee wanni tun asirraa ni qottee jechuudha. Yoon akkanatti on godhadhee tun amma asirra naa dhuftee jechuudha. As keessaa biyee faayidaa waan tanaatillee isin agarsiisu jechuudha. Laalamma gizee kanarra tuqxan yoo geengoo tanarra tuqatte akkanatti si fayyaddi jechuudha. Akkana waan san garsiisuudhaaf si fayyaddi. Ammallee reetaangilii kanarra taatuqa jechuudha. Rooga afurii kanarratti. Rooga afurii kanarratti taatuqu. Laal rooga afuriin kunis akkana godhaa jechuudha. Rooga afurirratti tuqa isin agarsiisu. waan garissuu barbaadan sana akkana garissuu dandeessaa jechuudha.
waan garsiisuu barbaadan san akkana garsiisuu dandeessa. Kunillee nama akkasuma kun asmarraa kaameraa itti gadhiifachuuf jechuudha. Kun asmarraa kaameraa itti gadhiifachuuf kunis xiyyaadha jechuudha. Yoo xiyyaadhaan nama agarsiisuu barbaadde laalama akka inni godhu xiyyaa kana hanga feete guddifachuu dandeessaa jechuudha. Hanga feete guddifachuu dandeessaa jechuudha. Appiin kun appii ajaa'ibaati. Appiin ani itti fayyadamu keessaa tokko jechuudha. Iskiriinshuutii appii kana malee nama fayyadamee jechuudha. Appiin itti fayyadamee erga jechuudha. Appii bareedaa namoonni iskiriina moobaayil keessanii barreessitanii waraabuu barbaadan jechuudha. Kunillee karara jechuudha. Karara kanallee isin agarsiisu. Amma kanatti ajijjiiru laala amma akka godhu. Kanatti ajijjiiru akkana godha. Kanatti ajijjiiru biica godha. Akkanatti kararallee kan barbaadan kanallee yoo feetan akkanatti itti guddifatanii akkana godhuu dandeessaa jechuudha. Akkanatti itti guddifatanii akkana godhuu dandeessan. Ani amma kararama duraan irratti adeemsu. Akkana godhuu dandeessaa jechuudha. Hunda isaa tokko kanatti ilaaltee sirreeffachuu dandeessaa jechuudha. Akka barbaadde godhattee yoo feetes stop gootee viidiyoo kee stop gootee itti deeffachuu dandeessaa jechuudha. Akkanatti asirra tuutee amma yoo asirra kan hin tokko taate stoopii tana godhee itti gadhiifachuu danda'a jechuudha. Yeroo barbaadde stop gootee viidiyoo sana osoo waraabu jirtu dogongorree adda addaa isin mudate jechuudha. Gusuma stop gootee viidiyoo san haarii irra deeffachuu dandeessanii isin jaa. Kunillee yoo isin tole fayyadamaa barnoonni kun barnoota ajaa'ibaati. Appii kana immoo akka appii biraa shawwadamtanii gadi hin buufne jechuudha. Telegiraama kiyyarallee isiniif hin ka'a. Telegiraama kiyyaa abbaa musliim jala seentanii gabbuufachuu dandeessan jechuudha. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaree tattaanillee sabskiraayivii laayikii sheer godhuu hin dagatinaan isin jaa. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.